Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Didaa keessatti loltoonni bilisiginnaa qonnaan bulaa tokko ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Didaatti jiraataa ganda qillisaa dambalii kan ta'e maanguddoo maqaan isaa obbo Amaan Xaa'aa jedhamu gaafa 7/7/2025 waraanni impaayiratti mana isaatii qabuun dararaa ulfaataa erga irraan gaaniin booda rasaasaan ajjeesanii bakkeetti gatu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Dhiiga saba qulqulluu dhangalaasuu fi ajjeesanii gatuun araada isaaniif kan ta'e bitamtootni murna bilisiginnaa yakka qonnaan bultoonni harka keessaa hin qabne itti maxxansanii dirqama afaan qawween amansiisuuf yaadanis sababa ittiin nama yakkan irraa yommuu dhugaa dhaban shakkii fi ta'innaan lubbuu isaa dhabamsiisaniiru. Haaluma kanaan qonnaan bulaa abbaa maatii fi maanguddoo gaaddisa biyyaa ta'e kan uummata naannoo isaa biratti kabajamaa fi jaallatamaa ta'e kana sababa hin beekamneen mana isaatii qabanii ajjeesuu caalaatti reeffa isaa illee maatii dhorkachuun awwaalcha dhorkanii soora bineensaa taasisanii jiru. Akka jiraattonni ibsanitti namni kun hojii dilee isaa qofarratti bobba'ee maatii isaa jiraachifachuu fi jireenya injifachuuf kan tattaaffatu malee hirmaannaa qaama siyaasaa kamiyyuu irraa walaba ta'u dubbatu. Murni abbaa irree impaayiratti kan ajjeesuu fi hidhanii dararuu akka tooftaa bulchiinsaatti amanu bilisiginnaan kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hawaasa meeshaa maleessa qawween ukkaamsee iraarsaa jiraachuun ni beekama. Godina Bahaa Shaggar magaalaa Bishooftuu keessatti waraanni faashistii PP dargaggoota ukkaamsuun gara dirree waraanaatti guuraa jiraachuun himame. Caalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Bahaa Shaggar magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokkoon bakka addaa dirree jedhamuun beekamuu fi guutummaa magaalichaa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa dargaggoota ukkaamsuun gara mooraa leenjiitti guuraa jiru jechuun jiraattonni magaalichaa arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko haala magaalittii keessatti adeemsifamaa jiru eeran. 1/1/2025 ganda duwwaa tokko bakka addaa dirree jedhamuun waamamtu keessatti dargaggoota jumlaan ukkaanfamuun gara mooraa leenjii bilisiginnaatti dirqamaan geeffaman keessaa muraasni maqaa argan. Dabaluu Alamaayyoo fi Dhufeeraa Baalchaa fi kanneen biroo hedduu akka jiran jiraattonni dabaluun eeranii jiru. Koloneel Abiyyi Ahmed erga aangootti dhufee kaasee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu fi lafee isaanii caccabsuun ittiin umurii aangoo isaa dheereffachaa kan jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kanattis ilmaan Oromoo afaan qawween ukkaamsuun tarsiimoo isaa barsiisee summii Oromummaa isaan jibbisiisutti naquun deebisee isaanumaan hawaasa isaanii ittiin mancaasuun bittaa garbummaa isaa jalatti hambisuuf hojjechaa jiraachuu ni beekama. Godina Bahaa Harargee aanaa Beddannoo keessatti kaadroonnii fi waraanni PP maallaqa qawwee ittiin bitan fidaa jechuun reebicha hamaa uummata irratti raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaaleeraan Gameessaa. Bahaa Harargee aanaa Beddannoo ganda burqaa Dannabaa jedhamu keessatti 3/8/2025 bulchaa gandichaa kan ta'e namni maqaan isaa Hashiiqoo jedhamu namoota maqaan isaanii Ibrahim Ismaa'ilii fi Kadir Abdurrahmaan jedhaman maqaa qarshii qawwee ittiin bitan fiduu qabdu jedhuun reebicha hamaa irraan ga'uu fi maallaqa saamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Godinicha keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa irratti fudhachaa jirutti rifachuun yaaddoo guddaa keessa seenuun haaloo isaanii uummata nagaa siyaasa kamirraa bilisa ta'e irratti gocha ciiggaa isaa raawwachaa jiraachuu maddeen dabaluun dubbataniiru. Murni bilisiginnaa sababa garaagaraa moggaafachuun tooftaa fi mala saamicha haaraa yeroo gara yerootti baafachuun saamicha ulfaataa geggeessaa akka turee fi itti jiru irra deddeebiin gabaafamaa turuun ni yaadatama. Lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuutti dargaggoota maqaa leenjiin murni bilisiginnaa walitti qabee mariisisaa akka jiru dhaga'ame. Calkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu bulchiinsa magaalaa warra jirruu keessatti gaafa 3/8/2025 irraa eegalee murni bilisiginnaa maqaa interpreneurshipii jedhuun dargaggoota walitti qabanii ganda duwwaa 2 keessatti leenjii kennaafii jiraachuun himame. Kaayyoon waltajjii kanaas lola fuuldura kana murna bilisiginnaatti dhufaa jiru ofirraa qolachuuf humna dargaggoota harka isaanii galfatanii sossobaa fi kabeebsa adda addaa kalaquun maqaa ogummaan dargaggoota murteessadha jedhuun siyaasa isaanii barsiifachaa jiru jechuunis dubbatu. Dargaggoonni waltajjii kana irratti hirmaachaa jiranis irra jireessan kanneen magaalaa keessa jiraatan yoo ta'u, bakkeewwan bulchiinsa murna bilisiginnaa jala hin jirre irra namnu keessatti hirmaachaa akka hin jirres jiraattonni ifoomsaniiru. Dabalataanis dargaggoonni leenjii kana irra jiran daftara qusannaa mana baankii akka banataniif dirqamsiisaa akka jiranis kan himan dargaggoota gariinis maallaqaan bitanii
lubbuu isaanii soora rasaasaa taasisuuf akeeka dhokataa bocatanii irbaata allaatii taasisuuf gochaawwan jallinaa isaanii qabatanii gadi bahaa akka jiranis addeessaniiru. Ruwaandaa fi Rippaabilikni Dimokiraataa Koongoo marii nagaa gidduutti bu'uura tokkummaa dinagdee jalqaban. Gabaasa dabalataaf Jaalsabaafan Waggaarii. Ruwaandaa fi Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo tumsa cimsuu fi bu'aa nagaa gara misooma qabatamaatti jijjiiruuf bu'uura ida'amuu dinagdee naannoo REIF eegaluu isaanii ibsa biyyoonni lamaan baasaniin beeksisaniiru. REIF'n tumsa dinagdee fi misooma saboota lamaan gidduutti guddisuuf faayidaa qabatamaa nagaa agarsiisuu fi carraa investimentii fi guddina kallattiin namoonni naannichaa fayyadamu uumuuf naannoowwan ijoo kaa'a jechuun ibsi waloo ministeera dhimma alaa Ruwaandaa sanbata kaleessaa baaseen walgayii jimaata darbee Waashingitanitti koree to'annoo waloo irratti geggeesseen booda ibseera. Hojiirra oolmaan bu'uura kanaa haalawwan waliigaltee kanaan dura quubsaa ta'ee raawwachuu irratti kan hundaa'e ta'uu ibsichi ni mul'isa. Kunis loltoonni Ruwaandaa bahaa DRC keessaa baasuu fi finciltoota Ruwaandaa biyyattii keessatti teessoo isaanii godhatan humnoota Dimokiraatawaa bilisummaa Ruwaandaa FDLR jiddugaleessa gochuu dabalatee ibseera. Koreen kun hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa jiddugaleessaa Ameerikaatiin ji'a waxabajjii darbee mallattaa'ee madaaluuf waamame. Waliigaltichi hordoffii ministeera itti aanaa Ameerikaa fi gorsaa olaanaa Afrikaa jalatti kan jalqabame ta'uu ibsameera. Akka ibsichaatti koreen kun hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa harkifachuu isaa hubachuun carraaqqii isaa dachaan akka guddisu waadaa galeera jechuun TRT World gabaaseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa garagaraatti diina adabuu beeksise. Irree fi waanteen saba cunqurfamaa waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Boojji Birmajii ganda Amuumaa Agaloo keessatti har'a sadaasa 9/2025 humna waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoon adabee qawwee AKM tokkoo fi hidhannoo tokko dugda diinaarraa hiikeera. Godinichuma aanaa mana sibuu ganda gabaa dafinoottis guyyuma kana humna diinaarratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoon adabee qawwee AKM tokkoo fi hidhannoo tokko dugda diinaarraa kan hiike yoo ta'u godinichuma aanaa Aayiraattis humni ittisa uummataa tarkaanfii ergamtuu diinaarratti fudhateen milishaa bilisiginnaa tokko gombisuun qawwee AKM tokkorraa hiikee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Ittuma fufuun abdii fi gaaddisni uummata Oromoo fi Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Surroo Barguddaa ganda Galaanaa Meexxaarrii iddoo addaa Tulluu jedhamtutti tarkaanfii loltoota diinaarratti fudhateen loltuu diinaa 2 battalatti ajjeesuun 2 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee injifannoo gonfatee jira. Ittuma dabaluun godinichuma aanaa Galaanaa ganda Dibbee Qoongaa iddoo addaa Balee Gurraattii jedhamutti ergamtoota Abiy Ahmed irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii jajjabeen waboo diinarratti fudhatu cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan maaddeen gurmuu biiftuu marsaa tokkoffaa godina Kamisee irraa maallaqa impaayiraatti qarshii 1660 waboof gumaachaniiru. Akkasumas sabboontonni ilmaan Oromoo aanaa mana sibuu irraa maaddeen barii bilisummaa jalatti ijaaraman marsaa tokkoffaaf maallaqa impaayiraatti qarshii 10,000 marsaa lammaffaaf immoo qarshii 20,000 ittuma fufuun aanaa Qilxuqaarraa irraa maaddeen biqiltuu daabbos marsaa tokkoffaaf qarshii 35,000 marsaa lammaffaaf qarshii 10,000 akkasumas aanaa lataa sibuu irraa maaddeen biiftuu marsaa tokkoffaaf qarshii 10,000 fi maaddeen baqqalcha barii qarshii 100 gumaachuu isaanii gabaa